Abbaan irree Sooriyaadhaa Bashiir al-Assad aangorraa buqqifame abbootiin irree wanti wal isaan fakkeessu inni guddaa walirraa barachuu dhabu jedhan xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo Jawaar hidhattoota waboo fi qeerroo nurratti kakaasaa jira jechuun akka dubbii obbo Jawaariin guddoo rifatan dhagahame. Jawaar Mohammad rakkoo siyaasaa biyyattii marii fi marabbaan furuudhaaf waamicha godhamu hundaammoo of tuulummaadhaan didee hiriira nagaa ummata mirga isaa gaafatu irratti ammoo bombii jeettii fayyadamee waraana biyya keessaa eegalee biyya seena qabeettii jedhamtu sana ammoo balleessee ofiifis salphate kan jedhan Bashar al-Assadiin. Muummee Abiyyi Ahmad ammoo itti aanaa isaanii Tamasgan Xuruneetiin yoom 4 kiiloo keessatti boqonnaa arganna jedhanii gaafatanis obbo Tamasgan Xurunee gaafa ammoo biyyi teenya nagaa taate jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagahame. Abiyyitti obbo Jawaar Mohammad Itoophiyaadhaaf fakkeenyi gaan Sooriyaa waan jechaa jiru fakkaata. Kanaaf ammoo agarsiiftuunis rakkoo siyaasaa biyyattii marii fi marabbaan furuudhaaf waamicha godhamu hundaammoo of tuulummaadhaan warri didee hundinuu salphate jechuu isaati. Kunis ammoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kan dhiheenya kana araara marii marsaa sadaffaadhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin haa itti fufamu jedhame ammoo Igaadii fi gamtaa Afrikaa akkasuma hanga Ameerikaa fi Noorwee fudhachuu diduudhaan hirriba abjuu waboo qoqqoode jedhuu fi akkasuma galaa jira jechuudhaan ammoo marii dide keessaa waan dammaqse fakkaata jedhan xiinxaltoonni. Obbo Jawaar Mohammad barruu gama feesbuukii fi akkasuma X gubbatti ammoo qoodaniin abbaa isaarra aangoo dhaalee biyyatti akka dhaala maatiitti ammoo waan ilaaleef pirezidaantummaatti maxxane Sooriyaa waraana biyya keessaa hamaa keessa galchee waraanni waggoota 13 ture kun ammoo dirree waraana humnoota keessoo fi alaa adda addaa ammoo gochuudhaan Siiriyaa caccabsuudhaan barbadeesse kan jedhan. Ummanni ishee kumaatamaan du'ee miiliyoonaan kan lakkaaman qeessaan irraa ammoo buqqaanii addunyaa maratti ammoo faca'anii jiru kan jedhe xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad. Deeggarsa humnoota alaatiin aangotti maxxanuus torbaan tokko keessatti ammoo haalli battalumatti jijjiirame. Finciltoonni ammoo tarkaanfatanii magaalaa guddittii masaraa mootummaa abbaa irree Dimishqa yommuu gaan ammoo Bashar al-Assad deeggarsa humnoota alaatiin aangotti maxxanuus torbaan tokko keessatti ammoo haalli battalumatti jijjiirame. Aangoo tursiifachuu hin dandeenye finciltoonni tarkaanfatanii magaalaa masaraa mootummaa abbaa irreedhaa Dimishqa ammoo yommuu gaan Bashar al-Assad inni Sooriyaa yookaan ammoo du'a malee jedhee of jajus akkuma abbootii irree hundatti raafameetis ammoo wayi bakkatti hafee achi buuteen isaa dhabame. Haga addunyaan isaaf yaaddoftutti malli abbaa irrummaa harkaa micciirame aangoo dhaala godhatee fi ammoo biyya isaatis salphina keessatti ammoo gateetis baqate jedhan obbo Jawaar Mohammad. Kana kaasuun xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad booddeen abbootii irree salphinas kan jedhan hundaafuu finciltoonni Sooriyaadhaa waggootaaf qoqqoodamanii fi akkasuma ammoo dadhaban akkamitti sirna kana saffisa kanaan kuffisuu danda'an jedhameetis gaafiin deemaa jira. Ta'us ammoo kunoo gaafii kanaaf deebisan jechuudhaan fakkeenya guddaa kan kaasan waraana biyya keessa waggoota 13 tureen diinagdeen biyyattiitis ni caccabe kan jedhan. Caasaan bulchiinsa mootummaa diigame, rayyaan ittisaa fi humnoonni nageenya biroo ammoo bitamuu alaatii fi akkasuma qoqqoodinsa keessootiif kan saaxilaman dandeettiin isaanii ammoo kan lamsha'aa dhufe. Finciltoonni kun qoqqoodamanii yeroo jiranitti illee waraanni biyya keessa yeroo dheeraadhaaf ture utubaawwan mootummaadhaa humna hawaasummaa diinagdee fi waraana suutaan ammoo kan mancaase. Kana jechuunis ammoo Bashar al-Assad pirezidaantummaa isaa tursiisuu danda'e osoo jiru humni mootummaa Sooriyaa guyyaan du'aa ture kan jedhan. Garuu Bashar al-Assad finciltoonni ammoo waan qoqqoodamanii fi deeggarsa humnoota alagaa irratti ammoo hirkatanii waan turaniif utubaan aangoosaa caccabaa akka jiru ammoo waan hin hubatiniif dhugaa jiru fudhachuudhaa fi dandeettii isaa ammoo
deebisee ijaaruudhaaf yaaluu mannaa hidhattoota jilbiiffachiisuudhaaf waraana itti fufee dhiyeenya kana garuu Bashar al-Assad humnoonni aangoo isaa tursiisan fedhii mataa isaanii irratti bobba'anii deeggarsa isaanii hir'isuu isaanii ammoo yeroo hubatan finciltoonni duula qindoominaan irratti banan kan jedhan obbo Jawaar Mohammad utubaaleen aangoo caccabaa turan battalumatti kufan. Bashir al-Assad ammoo maraattummaa abbaa irree isaa yeroo of duuba deebuudhaan ammoo dammaqu miila isaa qaxxaamuree teessoo aangoorra ta'e ammoo qofa kan of arge jedhan homaa gochuus hin dandeenye. Rakkoo siyaasaa biyyattii marii fi marabbaan furuudhaaf waamicha godhamu hundaammoo of tuulummaadhaan didee hiriira nagaa ummata mirga isaa gaafatu irrattis ammoo bombii jeettii fayyadamee waraana biyya keessaa eegalee biyya seena qabeettii jedhamtu san balleessee ofiifis badee salphate kan jedhan obbo Jawaar Mohammad. Kanaammoo akka fakkeenyaattis isa biltsiginnaan barbadeessine balleessine aaboo shaniin bittinnaa'e inni kaan galee bosonatti kan hafes ammoo hamma xinnaadha jechuun dhiyeenya kana dhiichisaa jirtuu fi hudduu keessa ammoo of dhiitaa jirtu waan yaadachiisaa jiran fakkaatu. Ittuma fufuun obbo Jawaar Mohammad lammiileen Sooriyaa Asad ammoo hidhattootaan kuffifamuu isaatti gammadanis biyya isaanii waraanaan diigamte sana deebisanii ijaarrachuun salphaas hin ta'u kan jedhan kan amma Itoophiyaatti deemaa jiru waraana Tigraay diigee barbadeesse daaraa botara godhe ibidda Oromiyaatti qabatee ammoo balbalchuudhaan waxalaa jiruu fi obbo Jawaar Mohammad cinaa qabuudhaan sirrumatti kaasanii jiru. Dogongoroonni abbaa irree biroo ammoo biyyoota isaanii waraana siviilii keessa galchuudhaan aangoo abbaa irree humnoota alagaa keessa seenan ammoo Bashir al-Assad irraa baratanii osoo hin tursiisin dhiironni sirreessu jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad quba isaanii gara masaraa mootummaa abbaa irree jedhaniin araa kiiloo muummee Abiyyi Ahmaditti quba qabuudhaan ibidda si gubaa jiru caama aduu seetee hin qanqamatin jechuun akeekkachiisanii jiru. Garuu ammoo ni sirratanii kanarraa baratanii abbootiin irree jechuudhaan kan gaafii dhiyeessan obbo Jawaar Mohammad deebisaa ofuma isaaniitii laachuudhaan akkasnatti hin fakkaatu jedhan. Abbootiin irree wanti ittiin ammoo wal fakkaatan inni guddaan walirraa ammoo barachuu dhabuu isaaniiti jechuudhaan barreeffama tokkoon araa kiiloo waswaasa qalbii dhukkubbii mataa itti darbuudhaan ammoo afaan qabatanis obbo Jawaar Mohammad ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo itti aanaa isaanii Tamasgen Xuruneetiin yoo maraa kiiloo keessatti boqonnaa arganna jedhanii gaafatanis obbo Tamasgen Xurunee gaafa biyyi keenya nagaa taate jechuudhaan biyyi isaanii Itoophiyaan nagaa kan ta'e Tamasgen Xurunee ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan dagatan ammoo qabachiisuunis guyyaa har'aan tanaa kan dhagahame dubbichi wal duba maraa jiras jechuudhaan ammoo ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti akka dubbatan kan dhagahame Tamasgen Xuruneedha. Aboo shanee waliin akkuma mariin jalqabame waboo waliinis ammoo jalqabamuu qaba, fannoo waliinis itti fufuu qaba, biyyi nagaa ta'uu qabdi jechuudhaanis ammoo kan dubbatan araa kiiloo keessatti fuula ministeera muummee Abiyyi Ahmad duratti Tamasgen Xurunee ta'uunis ammoo kan dhagahame. Dubbiin Sooriyaa kun Itoophiyaa yaaddoo keessa galchuudhaan finciltoonni garagaraa tokkummaa hin qabne finciltoonni Tigraay akkasuma kan riphisee fi hiikkataa jira jedhame finciltoonni kaabaa gama naannoo Amaaraa kan qoodame hogganan qabu jedhame finciltoonni hidhattoonni jabaan biyyattii raasaa jiru woboon Oromiyaa keessatti galaa jira jedhamee fi bosona keessaa mootummaa kokkee qabaa jiru adda qoodame facee bittinneeffame jechuudhaan dubbatamaa jiru kun kan Sooriyaa kanarraa fakkeenya fudhachuudhaan nu waxaluu danda'a jettee masaraa yaaddoo keessa galtee jiraachuus qondaalli mootummaa tokko himaniiru.